Jatamni Kesagu ya kumaulura Ya toko ya pikira Sati, Mamufati, Akawan warga kumajiratu Benyara pabu akamni Uluraf kaninap jatamni Kesagu ya kumauluraf Toko ya pikira Kayu, pukuna kaba, rukuni pati dafika kaba. Bidiru sati, kanurgaragi, maragal fatu ya jungkabagi. Benyara fahu akamni. Kaninap jatamni Kesagu ya kumaulura Ya toko ya pikira Kayu Nambutura Kumbisa-bisa Swaya Budaya Ambela Evi Ebotarafi Kafatin Kabutola Kinafi Benyara Fabu Akamni Kaninap jatamni Kesagu ya kumaulura Ya toko ya pikira
kan namaaf oomu jireenya lafa bu'aa hin qabne fuulduraaf kan hin abdatamne keessa guyyaa gumaa walirraa guyyaa tokko wayyaa of jijjiirra. Fuulduraaf kan hin abdatamne keessa guyyaa gumaa walirraa guyyaa tokko wayyaa of jijjiirra. Waaqayyo boqonnaa qaba lubbuun baatee dafee qaqqaba bidiruu isaatti kan ol gaaraani hara galfaatu yaaduun qabaani jireenya lafa bu'aa hin qabne fuulduraaf kan hin abdatamne keessa guyyaa gumaa walirraa guyyaa tokko wayyaa of jijjiirra. Waaqayyo naguutuudha gombisaan isaas baay'ee guddaadha kan beela'ee fi dheebotaadhaaf kaffaltiin qabu tola kennaafi jireenya lafa bu'aa hin qabne fuulduraaf kan hin abdatamne keessa guyyaa gumaa